biyya kanaaf kadhanna biyya kana akka wanta nuyi keessa dirreetti ilaalna biyya kana keessa jirra kanaaf kadhanna waaqayyo harka nagaa waaqayyo jireenya nagaa biyya kana keessa akka galchu waaqayyoon kadhanna yaada biyyi kun maal keessa akka jiru yaada ursa sagalee keessan baasaati kadhadhaa waaqayyooni harki waaqayyoo keessa galuutu irra jiraata nagaan ta'utu irra jiraata biyya kanaaf nagaan ta'utu irra jiraata biyya kanaaf eebbi ta'utu irra jiraata harki waaqayyoo biyya kana keessa galuutu irra jiraata Abba yawlachu iyya keenya nagaa waaqayyo isa anaafati iyyinu nagaa waaqayyo ambaasaadara nagaati nuyi ati ambaasaadara nagaati ati ambaasaadara nagaati biyya kana keessatti nagaa barbaanna lafa kana irratti nagaa barbaanna dhiigi dhangala'uun hingaa jedha obboleessi obboleessa irratti ka'uun hingaa jedha mataa jabaachuun hingaa jedha leekasii kaaya abbaa yesus kiristoosin fannoo irratti dhiiga isaanuuf dhangalaaseera inni nagaa keenya inni jireenya keenya inni fayyina keenya inni ulfina keenya inni nuuf jireenya inni nuuf nagaadha utuu nuyi jirru biyyi kun baduun irra hin jiraatu utuu jirru baqattoota ta'uun barbaannu kadhadhaa waaqayyoon dubbadhaa fuula waaqayyootti kadhadhaa har'aanaafati nyaannee kaana inni kaan waan nyaatee buluun qabu har'aanaafati rafnee kaana inni kaan birrennaadhaan rafee kaa waaqayyo nagaa fiduutu irra jiraata waldaan kiristiyaanaa furmaata beeta kiristiyaan maftenaat ani furmaata jedha lafati dhaqxutti furmaanni ta'utu irra jiraata yesus kristos nagaadha biyya kanaaf harki kee akka diriiru barbaanneerra biyya kanaaf nagaan akka ta'u feeneerra nagaa barbaanneerra nagaa barbaanneerra nagaa dheebonneerra dacheen keenya nagaa dheeboteera dacheen keenya nagaa barbaadeera nuyi nagaa barbaanneerra nuyi nagaa feeneerra ati nagaadha abbaa nagaa feeneerra nagaa feeneerra nagaa feeneerra nagaa barbaanneerra Kristos nagaa keenya inni keenyan diinummaa diigee Giriikootas Yihuudootas tokko godheera tokkummaaf jaalala feeneerra nagaa feeneerra abbaa biyya kana irratti nagaa barbaanneerra lafa kana irratti nagaa barbaanneerra dachee kana irratti nagaa barbaadeeraani ani nagaa sabni kun nagaa feeneerra ambaasaaddaroota nagaati nuyi nagaa feeneerra ሰላም ያስፈልገናል ሰላም ያል ፍቅር ሰላምና አንድነት ፍቅርና ሰላም የልብ አንድነት ባየን keenya tokko fakkaanna malee tokko miti utulallu gargar faca'aa jirra tulallu gargar badaa jirra kakuu akkasiin qabnu nu isirra biyyi kun kakuu akkasiin qabu sirra lafti kun kakuu akkasiin qabu sirra abboonni kana nutti nimne abboonni kana nutti dabarsine waldaan kiristiyaanaa nagaa barbaaddi lafa kanatu nagaa barbaada
obboleessan nagaa obboleettiin nagaa barbaada. Abba Abba si kadhanna Abba ilma Waaqayyoo si barbaanna nagaa barbaanneerra nagaa barbaanneerra nagaa dheebonneerra nagaa feeneerra nagaa barbaanneerra kana booddee ba'anii galuu yaadda'u wallixanii gadi ba'uu yaadda'u kana booddee namni wal sodaachaa wal shakkaa jiraachuu iddoon jaalalaa dhibu iddoon aarsaa jaalalaa diigamu wal irratti ka'u wal sobu wal goomachuuf wal inaafu walii galuu didu gargar ba'u yaadaan gargar ba'u walii galuu dadhabu inni kun hiyyummaa nurratti fideera nikun rakkina nurratti fideera maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin nurraa haa kaafamu mee harka keessan ol qabaa maqaa Yesuusiin ana jajeera nagaan lafa kanaaf haa dhufu nagaan biyya kanaaf haa dhufu nagaan dachee kanaaf haa dhufu nagaan dachee kanaaf haa dhufu dacheen kun afaan bantee nagaa dheebotte dacheen kun afaan bantee nagaa barbaadde dacheen kun afaan bantee nagaa barbaadaa jirti warra biyya geggeessantu nagaa barbaada abboota siyaasaa nagaa barbaada geggeessitoota waldaa kiristaanaa nagaa barbaada abboota amantiitu nagaa barbaada nagaan alatti kan biraan barbaannu maqaa Yesuusiin nagaan nuuf haa ta'u hiyyeessota baay'eetu jira rakkattoota waan nyaatanii bulantu dhabantu jira biyyi keenya biyya namaatti buqqa'ee baqatee hin beeku har'a garuu biyya namaa kajeelaa jirra har'a garuu ijoolleen keenya biyya keessaa babbaddee biyya arabaa keessa jooraa jiru har'a garuu uummanni buqqa'ee jira nu isa kanan dhageenye sirraa biyyi kun akkas taati dhageenye hin beennu dacheen kun akkas taati dhageenye hin beennu maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin amma maqaa Yesuusiin ajajeera nagaan nuuf haa dhufu nagaan haa dhufu maqaa Yesuusiin tokko taane harka wal qabanneerra biyya kanaaf tokkummaaniif jaalalli haa dhufu ajanyeerra nuuf haa dhufu nagaan biyya kanarratti haa dhangalaafamu ajajeera mee harka keessan akkuma wal qabdanii jirtanitti nagaa jedhame jedhaa maaloo saba kana nagaa jedhaaka nagaa jedhaaka ajanyeerra nagaan nuuf haa dhufu ajanyeerra nagaan haa dhufu ajanyeerra jaalalli haa dhufu biyya kanarratti dhukkubi hamaan hin hojjetine humni du'aa hin hojjetine labsiin du'a baatu hin hojjetine labsiin hiyyummaa baatu hin hojjetine labsiin dhibee baatu hin hojjetine maqaama Yesuusiin ammayyuu dhaloonni kun haa oolu hamaa harkaa isaan baaseera rakkina keessaa isaan baaseera warra Waaqayyoon qaban warra Waaqayyoon hin qabne oolcheeraane biyya kana dhiiga Kiristoosiin daangessuneerra biyya kana dhiiga Kiristoosiin utumneerra humni hamaa Waaqayyo biraa kan hin taane nutti hin ergamin waan haaraa waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen